Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurbaa tamira gurguru tokkotu ture. Gurbaan kuni jaartii qaba. Guyyaa tokko osoo inni taa'ee gabayaa keessatti tamira isaa gurguraa jiru, intalli bareedduun takka deemaa gara isatti dhuftee tamira isarraa bitatuuf jecha. Yeroo kana gurbaan kuni intala tana laalee heewwasamee yeroo isiin dhuftee tamira lallaalatu eegalte tamira kana bareedadha kana bitadhu nama jedhu fakkeessee harkaan qaqqabachuu eegale. Intalli tunis niyyaa isaa beettee gurbaa kana ofirraa darbitee biraa deemte jechuudha. Eegas akkuma mala isaatti dalagataa oolee galgala gara mana isaatti gale. Yeroo inni manatti galu immoo haati manaa isaadhaa gaaffiin isa eegalte. Har'aan tana maal gootee jetteen. Innis lakki waa takka hin goone jee ofirraa falme. Garuu immoo irra deddeebitee gaafattee haga isa mansiiftutti jechuudha. Innis yaa haadha manaatiyyaa har'a osoon tamira gurguraa jiru intalli bareedduun takka natti dhufte anis sheexaanni na wasawwasee intala tana harkaan qaqqabadhee isilleen ofirraa na darbitee homaa hanguma kana homaa hin goone jeen. Garuu maaliif na gaafattee jee gaafate. Isiinis yaa abbaa manaa kiyya har'a gurbaan bishaan nu naqaa ture sun kan takka na laalee hin beenne nattillee dubbatee hin beenne har'aan tana immoo harkaan na qaqqabatee akkasittiin itti iyyee isa ofirraa arhee jetteen. Kanaafuu akka har'a jaartii namarratti hamtuu yaadde beeketiin si gaafadhee jetteen. Inni jaartii namatti badii dalaguu barbaadu, obboleettii namatti badii dalaguu barbaadu, intala namatti badii dalaguu barbaadu, maatii isaatiin akka irraa kaffalamu sirriitti beekuu qabaa jechuudha. Hoggaa inni deemee jaartii namaa janaajjanu namni biraammoo isa duuban jaartii isaa janaajjanaa jiraachuu sirriitti quba qabaatuu qaba. Yoo jaartiillee hin qabaanne immoo gaafuma fuudhe san jaartii isaatiin wanni har'a jaartii namarra dalage suni sarraa kaffalama jechuudha.